Waaqayyo nu taasise dhugaa baatu inni nu gammachiise ulfaatu. Waaqayyo nu taasise dhugaa baatu inni nu gammachiise ulfaatu. Waaqayyo nu taasise dhugaa baatu inni nu gammachiise ulfaatu. Saatu bansiisa kakubane nuti ndunu jireenya jiranu dura ayyaana saadi bamneerra addunyaa nu tabura waan haaraa nu hojjeteetu kakuu keenya saffisiisa karaa hundaan kan cufame sagaalee saatu bansiisa kakubane nuti ndunu jireenya jiranu dura ayyaana saadi bamneerra addunyaa nu tabura. Yesus ulfina sannu dhufa mul'ata keenya nuuf fageesse ulfinattis Yesus nu geesse gammachuu qabna. Darbani jiraatu murteessanii warri waamanii Yesuusin furmaata argatu hojii namaan mana isaanii narguu darbanii jiraatu ofiin nu banama balbalichi kan keenya ta'eera kamo'ichi ofiin nu banama balbalichi kan keenya ta'eera kamo'ichi barbaacha keenyaaf waaqarraa buute manniidhaa keenyaa siifa kenguute barbaacha keenyaaf waaqarraa buute manniidhaa keenyaa siifa kenguute ofiin nu banama balbalichi kan keenya ta'eera kamo'ichi ofiin nu banama balbalichi kan keenya ta'eera kamo'ichi barbaacha keenyaaf waaqarraa buute manniidhaa keenyaa siifa kenguute. Badii hojjenne miti hidhamuun keenyarraa hidhamoof saambaneetu jireenya inagarraa cimaatu jiraamnu keessa haalli irraa nu madaalu lafarra miti jikeenya biiftuudhaan oli kan ilaalu warra du'aa beekamu waaqayyo nu waame warra gaddaniiti sagaalee gammachuutu dhaga'ame warra du'aa beekamu waaqayyo nu waame warra gaddaniiti sagaalee gammachuutu dhaga'ame hidhaan nurra jirru cicciteera kan darbanu dhoowwee dhabameera 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 waaqayyo nu taasise dhugaa baatu inni nu gammachiise ulfaatu waaqayyo nu taasise dhugaa baatu inni nu gammachiise ulfaatu waaqayyo nu taasise dhugaa baatu inni nu gammachiise ulfaatu waaqayyo nu taasise dhugaa baatu inni nu gammachiise ulfaatu.